Yaa harka fuunee jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota Abdii Inspire. Egaa guyyaa irraa akkamiin viyuun keenya xuruutti dabaluu akka inni danda'u isinitti agarsiisa jechaadha. Xuruutti hordofuu qabdu viidiyoo kana. Egaa suura isaa ta'u viidiyoo pilaas milikiitii gaalarii keessaa baastanii fiddanii erga as keessanii booda jechaadha. Hundumti namaa upload godhuuf next kan jettu kana cuqaasaa. Next kan erga cuqaastanii booda gara itti aanutti ce'a. Egaa asitti dubbiin ijoon guddaa addana jira jechaadha. Addanattidha kan isin seeraan barreessuu qabdan. Egaa addanatti maslaalii kana dura gashitu yeroo barreessuuf jettanii maslaalii kana erga gashitanii booda fakkeenyaaf Orroo jechuun nan danda'ani. Orroo tiktokeroota Oromoo ta'an mul'uu biratti akkanaaf mul'atuu fi viyuunsaa kanaa dabaluu fi Orroo kan jedhu barreessuun danda'a jechaadha. Orroo kan jedhu kana barreessee achi booda eessatti naaf fidaa? Gajjallaa kanatti fidee naaf ka'a jechaadha. Tiktokerii Orroo kan ta'e kun Oromoo tiktok kan jedhu. Oromoo tiktok kan hin cuqaastu. Fideessa kaa'e addana kaa'e. Kana jechuun maalinni ijoolleen Oromoo hundi tiktokiitti gadhiiste kana hin argu jechaadha. Akkasuma ammas irra deebitee hashtag kana tuttee maqaa barbaadde barreessuu dandeessa. Kun Itoophiyaa tiktok kan jedhu kana yoo jettes ammas viyuun keessi dabaluu danda'a jechaadha. Kanaaf icciitiin tiktokii inni guddaa tokko kanadha. Kana booda taagii namatti godhuu hiriyoota keetti achi deebitee gadi buutee next jedhu post gochuudha bakka kanuma jechaadha. Kanaaf haala kanaan viyuun keessan baay'ee dabaluu danda'a. Mee fakkeenyaaf haala kanaan gadhiisee viyuu akkam akkamii dabale kan jedhu isinitti agarsiisa. Egaa ilaalaa jirtu jedhee yaada. Egaa kun ilaalaa xuruutti ilaaluu dandeessu. Viyuu kana ilaaluu dandeessu. Viyuun kana amma argaa jirtu amma baay'ee viyuu kakaadha jechaadha. Kanaaf haala kanaan gadhiiseen viyuun isaa guddate jechaadha. Kanaaf haala kanaan isinillee lakkistanii isiniif guddachuu danda'a. Kana sirreeffachuu qabdu yeroo post gootanii. Yoo isinitti tole chaanaalii keenya kana chaanaalii keenya subscribe nuuf godhaa. Akkasuma immoo share like nuuf godhaa. Galatoomaa waan nu hordoftaniif.